Finfinneen kan uummattoota biyya kanaa guutuuti. Uummata kana waliin dhawaatuma miidiyaa kanarraa akka argitanitti seera gosatti oofaniis hin beekne. Barumsa tokko malee. Seera gaazexeessummaa hin qabu. Seera dubbii baratee hin qabu. Leenjii qabsoo baratee hin qabu. Akkanumatti uummata dhangala'uun Oromoo dhangalaasuun. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa dachi Oromooti. Kana namni beekuu qaba. Kana saalfachuu hin qabnu. Waa'ee Finfinnee yeroo gaafattu ati hin qaanfattu mataan kan kee Mammissiraachi. Qaama keerraa miilli kun keetii garaan kun keetii mataan kun keetii ijji kun kan eenyuti jettee miti kan gaafattaati. Qaama namaarraa namni qaama namaa miila kan koo ta'uu argaa, duyda koo ta'uu argaa, mataan koo ta'uu argaa ijji na gaafatu nagaadhaan jedhu ofuma isaatiif wallaanamuu qaban jedha nagaa. Finfinneen an eenyuti ana baluuti maal jedhamu kun isa maaloo Finfinneen an Oromooti kun gaaffii hin qabu irrattuu deebisuun hin barbaachisu. Akkuma Maqaleen kan Tigraay taate akkuma Bahar Daar kan Amaaraa taate Finfinneen kan Oromooti. Biyyi kun lafti kun dachiin Oromiyaa yoo Oromoodhaaf hin taatu taate abadan alagaadhaaf hin taatu gana quba qaba. Finfinneen godaannisa keenya bakka irraa buqqa'uu eegallee. Finfinneen guyyaa guyyaan gabrummaan waa dachiifte keessa jiraanne. Guyyaa guyyaan waan nama keenya irratti. Kanaaf Finfinneen akka namni jedhutti girrigirrii filannootinis taraa fi baala taraanis yookiin immoo ijoolleef dabtara raabsuu taakkalaan godhuunis hin furamtu kana beekuu qaba namni. Hin ta'u kun. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa dachi Oromooti. Kana namni beekuu qaba. Kana saalfachuu hin qabnu. Akkasumas Finfinneen magaalaa guddoo Itoophiyaa fi bakka sabaaf sablammoonni baay'een keessa jiraatanidha. Dhee kana warri Walaayitaa tokko irratti dhufee ture. Gabroomsanii jechuun uummata Walaayitaa 30 fidanii magaalaa kana ijaaran. Warri sunuu kennan jenne ka dhufee irra taa'ee irra qubatee saamaa turetu keenya jechaa jira jechuudha. Kanaaf waan lama dhugaa lama araarsuu qabdi Finfinneen. Abbaa biyyummaa Oromiyaa, abbaa biyyummaa Oromoo, aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mirga jiraattota magaalaa kanaa bifa jiddugaleessa godhateen deebi'uu danda'uudha qabdi jechuudha. Kana gochuudhaaf waan amma obboleen Joonjee eenyummaa calaqqisuu qofa osoo hin ta'in itti galuu qabdan. Itti galuu qaba namni godina hundarra. Burraayyuu laala. Burraayyuu akkamitti seef gootan beeyta. Itti godaanee galee namni keenya gama lixaatii, shawaa lixaarraa, horroo guduruurraa bakka addarraa itti galeetti amma magaalota naannoo kana keessa kati Oromummaa qabdu naannoo Burraayyuu sani. Finfinnee tanas itti galuu qaba namni. Haga feetee ayyitu itti galuu qaba. Ittuma galuu qaba. Lammaan dimoogiraafii jennaan iyyan. Magaalaa teenya irratti dachii abbootii teenyaati irratti itti galuudhaaf hayyama alagaa hin gaafannu gaafachuullee hin qabnu jechuudha. Itti galuu qaba. Itti galee hojjetuu qaba. Carraaqqachuu qaba. Liistiroon maa nama keenya hin taane. Adaamaa akkatti oromeessitanii beeytaniimi. Adaamaa liistiroo irraa kaasuudhaan namni keenya itti galeeti. Kan xiqqoo wayyooftee amma xiqqoo foolee Oromoo qabdi. Gaafan achi baradhu xiraan ishii hin danda'amu amma waan jettu. Kanaaf Finfinnellee itti galuudhaan fooyyessaa deemuudha. Kan buqqaatotaa dhumarratti warri maallaqa buqqaatotaa tana gara godhe mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba daddafee. Godhuu baannan uummata keessa akkasii hin deemne godhu. Warri lootarii haates warri ganzaba gara kaan godhees. Because buqqaatotaaf miti hin salphanna. Kaleessa uummata buqqaatotaatiif jenne televezyiinaan baanee uummanni hundi gaafate maallaqni walitti qabame. Boru rakkoo yoo dhufe uummanni kakaleessatu nyaattanii har'a maaf hinnaa'edha. Finfinneen kan uummattoota biyya kanaa guutuuti. Uummata kana waliin dhawaatuma miidiyaa kanarraa akka argitanitti seera gosatti oofaniis hin beekne. Barumsa tokko malee. Seera gaazexeessummaa hin qabu. Seera dubbii baratee hin qabu. Leenjii qabsoo baratee hin qabu. Akkanumatti uummata dhangala'uun Oromoo dhangalaasuun. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa dachi Oromooti. Kana namni beekuu qaba. Kana saalfachuu hin qabnu. Waa'ee Finfinnee yeroo gaafattu ati hin qaanfattu mataan kan kee Mammissiraachi. Qaama keerraa miilli kun keetii garaan kun keetii mataan kun keetii ijji kun kan eenyuti jettee miti kan gaafattaati. Qaama namaarraa namni qaama namaa miila kan koo ta'uu argaa, duyda koo ta'uu argaa, mataan koo ta'uu argaa ijji na gaafatu nagaadhaan jedhu ofuma isaatiif wallaanamuu qaban jedha nagaa.
Finfinneen an eenyuti ana baluuti maal jedhamu kun isa maaloo Finfinneen an Oromooti kun gaaffii hin qabu irrattuu deebii deebisuun hin barbaachisu. Akkuma Maqaleen kan Tigraay taate, akkuma Bahar Daar kan Amaaraa taate, Finfinneen kan Oromooti. Biyyi kun, lafti kun, dachiin Oromiyaa yoo Oromoodhaaf hin taatu taate abadan alagaadhaaf hin taatu gana quba qaba.